Hamma Mubarak Musammaa saba Oromootiif Jawaar waan goone. Hamma Asliidhaa saba Oromootiif Jawaar waan goone. Aboo isin jechuudha ijoolleen arsiitu yoo namni Jawaar tuqe naman dhiiftanii miti. Mee Jawaar kana nurraa dhorga. Nurraa dhorgadhaa Jawaar maamma bakka. Maqaa uummata sikkoo mandoo uummata kabajabaa uummata. Haadha teessan salaati ilmaan sharmuuxxittiidha. Ilmaan najisaa. Isin ilmaan sharmuuxaa isin. Haadha teessan salaa isini. Bagaan isin inje niin jaan sinje kana caalaa gariiboota ilmaan haadharaawu. Warri harree saluu isin. Jawaaris tuttuudha hayyee maaltu dhufu. Hay saba Oromoo malee Jawaar waan jaamu kana hin beeku. Ani hin beeku. Laal. Hin beeku. Ayana beeksisi kaakottuuti. Leeysa Jawaar gaafa qabsoo gaggeessu mataa isaa qofanii miti qeerroo qofa wajjin miti namoota mootummaa keessa jiru wajji harka walitti hidhatee qabsoon san ariifattee akka dhumti galma geessu kan taasise warroota mootummaa keessa jirurraayi. Kanaaf jennaanu namni bakka hunda azaaba keessaas namni yoo nama wal qabaate bareeda jeetii yaadaaniiti. Okay. Mootummaa kana kan itti siixeeffate sirreessuuf malee isa deeggartee miti jechuudha. Yes, hanqina ni qaba. Hanqina guddaa qaba. Walii galla. Paarsantii inumaa paarsantii 85 qaba mootummaan ammaa jiru kun irina. Nadiri ini miti Abiy Ahmed gaafa intaloon interview gooteef maal jedhe beektaa? Rakkinna qaba, rakkinni nu keessa jira. Hanga har'aa tanaatti sirreeffachuu hin dandeenye. Mootummaan addunyaa martuu rakkinna inuma qaba, inuma himataa dhombirsan. Elaqoo egaa jechaaf jedhee bar rakkinna abdiin isa gaafateef jedhee bar. Mootummaan ani biyya bulcha jedhu sun iyyuu rakkinni hin jiru biyyi teenya nagaa takka jedhee beeku. Rakkoo nu keessa jiru haa sirreeffannu. Tokkummaa haa qabaannu jedha malee rakkinna hin jiru yoo jedhe kijibaa taate. Waan kana hoo abdii akkam godhuu qabna beektaa abdii waan kana wal abaaruu qofaan sirreeffamu rakkinni. Wal balaaleffachuu wanni mootummaa kanarraa xiqqoo isii garaa nama nyaatu ka xiqqoo wanti isaa nama sodaachisu namaan galle maali beektaa? Warroota wajji qabsaan guutumatti argaa kan jirru fakkeenyaaf lammaa qofa fakkeenyaaf fudhattee wanni biraa gahaadha nama hundaafuu deebii ta'uu danda'a. Lammaan bilchiginnaadha. Bilchiginnaa ta'uu ragaan isaa maali? Bilchiginnaa ta'uu ragaa keessaan baane. Bilchiginnaa ta'uu ragaa qaba. Ani ragaa qaba. Ragaa inni bilchiginnaa keessaa ba'e jedhu fiti. Amta. Ragaa qaba. Ragaa qaba. Qoy kadiri ragaan deebisa. Ammas. Obsi ragaa qaba. Aboo deebii kenna. Dhombir kiyya takkitti akka qofa dubbata. Ragaan ati nagaafatte interviin inni VOA irra deebise qofti gaha. Interviin inni gaafa VOA irra godhee qofti gaha. Na dubbachiisanillee si haa dubbadhu. Mee abdii ragaa fidee abdii dhaggeeffadha. Ragaan inni fidu. Ragaan inni fidu. Maayin? Mee rabbii si uume jedhi abbaatuu laamee qoy. Ayye fidi. Ene kan daaree jammiroo bilchiginnaa usti waan argachuu fidi amma. Dhaggeeffadha akka raamantaniif awwala. Oomee kan jiraatillee fidi. Gaafa Lammaa Magarsaa sagaleedhaan ani wannummaan kun naagalee anuu dhaaba kana keessa jira wannummaan kun naagalee hin jiru anuu irraa quba hin qabu. Waan siddammari hin jenne walitti baquu morme malee yaada ati jettu kana hin jenne walitti baquudha fidiyoo anatu sii bana torturi walitti baquu waan jedhamu san morme malee mootummaa kana mormine walitti baquu akka sanii deebee dalagee agartee ween eessa jedha maal dalagu jedhamee galatoom hayyee galatoom qoy gadi mara dhaabadhu galatoom hayyee Lammaan Magarsaa daa'ima xiqqaa miti nama Oromoon amantee Oromoon amaanaa harka keettee isaan waliin qabsooytee ay fidde hanga Oromoon kun marti ramiim tahee akkanatti dhumu haga rakkinni kun biyyattii tana keessatti galu jechuma takka ol bahee maaliif Oromoo dubbachuu dadhabe? Kana dheengadda Jawaarillee jedhee waa'ee Lammaa Osan odeeffadha. Ani naayyuu hin galle hin dhageenyallee marii quba hin qabu. Waan inni jedhellee sitti himnaka dhageeffadhu faa Lammaan nama guddaadhaam yabboleessa kiyya. Lammaan nama guddaa eega taate rakkinna Oromoo irra jiru kana guutuu afaan ofii qabatee callisuun mormuudha. Inde hojii dalagaa jira? Mormuudha naafin. Abboo Jawaarreen jedhu dubbatee bara. Abdii fi dhoombi dhage.
amma lammaan mormallee hin jiru deeggaraallee hin jiru ila dhaggeeffadhaa laal amma asirra waan takka Deeggaraa jira. anama fakkeenyaaf deeggaraa badhaadhinaati yoon ofiin jechuu baadhe ati ejjennoo kiyya maaliif beektu fakkeenyaaf mee ani deeggaraa badhaadhinaati hangan ofiin jedhee ejjennoo kiyya sitti ofiin beeksisin maal akkaan ta'e nukaan deeggaru na beektaati beektaan Yaada kee atamaati deeggaraa gadii obsi ejjennoo kee kaninan ittiin beeku atama fakkeenyaaf ajandaa amma deemaa jiru kana keessa akka diiroof duuba keessee taar ajandaa amma deemaa jiru kana natti mul'ataan jiru Kadiira na duuba jira. Okay, kunoo Kadirsi duuba jira miina gartummaati ansi harkaatiin jira. Ajandaa ammaa kanarra haasawaa jiraaf hin jiru wanni itti beeku isa if duuba keessee taarta. Lammaa Magarsaattis deeggaraan jiruu fi deeggaraa jira yookaan akkuma dursanii jira ejjennoon isaa tanuma durii yookaan miti qabeenuun ejjennoo inni dubbatanirraan hanga as bahee dubbatutti ammatti nuti deeggaraa badhaadhina beeyna lamma. dubbate kana nama kunna galaa hin jiru hin beeku kan cala afaan san jechuu danda'a anis lammaanis jooris nama hedduu jeebar warri waan kana jee bar orummaan badhaadhina keessa jiru nu waan kana eessatti ka deemaa ruun beeynu illallaa warri jedhe hedduu bar warrummaan amma badhaadhina keessa jiru Diyala bahu badhaadhina keessaa bahu miti ejjennoo isaa Ayee Kadir wanta akka tasgabbina siyaa ibsoobdi lamma Magarsaa maaliif callisee jedhanii Jawaari Muhammad gaafatan yoo ta'u marraa lama Muusaa dirra deebanii gaafatan jarana jedhe namni yeroo Oromoo rakkina jirtu keessa jirtu kanatti gabbahee hin dubbanne boru ani Oromoof dubbadhe jechuun gatii hin qabu jedhe Jawaar maaliif har'a Oromoo wayita sagalee barbaaddutti wayita garteetiin ol ka'ee silaa jecha takkaa miti lammaan kun nama Oromiyaa tana bulchaa ture Oromoo wanni isinirra barati namni tokko abdii wayita rakkina keessa ati jirtu kasiif hin dubbanne gaafa ati yookiin rakkina keessaa baate gaafa yookiin ati dhumte waasii dubbachuun faayidaan qabu lammaan hidhamee irra taa'amaan jiru maaliif gadi bahee dubbachuu isa dhoorge sodaa eenyu dubbatuu dadhabe natti mitana qofa naa deebis sodaa maaliitiif Oromoon nama biraati lamma jechuun nama jijjiirama kana keessa qeerrootti yookaan Jawaari aanee nama dhibbaan dhibbatti jijjiirama kana keessaa qooda guddaa fudhatu bira dabree nama aangoon laatameef biyya bulchuu qabadhanii bakka biyyi kana nuti aangoof nama qabsaa'ee miti biroo aangoo kan hodhee nama abiyyiidha aangoo dabarse gaafa san torbee san keessa yookaan ji'a san keessa wanti anaa fi abiyyiin gargar baasuu du'a malee hin jiru jedhe maaliif nama aangoo wallaahi akkas jedhe viidiyoo isaa jira anaa fi abiyyiin ka gargar baasuu du'a rabbi malee hin jiru jedhe jira yoo sanitti amantummaa guddaa jira Oromoon marti mirqaana qabaa kun dhugaasaa kun akkuma caacaaca jedha san si galee achirraa as deebi'ee osoo namni kun waa takka nama nama aangoo guddaa kana lammaa Magarsaatii aangoon kenname ani borola aangoo hin qabu nuti dura aangoo hin barbaannu dhe Abiyyi Ahmadiif aangoo fuudhee dabarseef osoo amata hin gahin gaafa Abiyyi siddammari yookaan bilisiginnaa walitti baquu san fide bilbilanii gaafannaan ani quba hin qabu hin dhageenyellee keessallee hin jirullee naayyuu hin galle mush isinii mite dhala nama la taa'u miti anuma kanaayyuu naa hin galle ani quban qabu irraan beeku jedhe akka gaafa Hayee dhageeffatu. Qabu jechuun kan an fedhan qabu jechuun barobboleessu quban qabu na Beeyoon jala jirtan hundi keessanuu namni keessanii shantamaa kuni tattabillee godhaadha. Yaadu kanani tarkaanfachiisaa ture kanaaf waan mataa kootiin keessumaayyuu nuuf saba kanaaf hin taa'atan jedhu yaada amaarratti haa ta'u bakkeewwan biraa irrattis wal fakkaatu sana kanan godhaa ture. Jechuun yaada ida'amuu sana hin ta'u jettanii gara falmuutti moo? Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biraatoo hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun gandarraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennu immoo akkamiif akkaataa kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'uutu irra jiraata yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture. Yaada akkasii kun kan keessan qofa moo kan yaada keessan deeggaran jiru? Namoonni yaada kana kan deeggaran baay'eetu jira. Walgahii adda waawii irratti baquu paartilee ilaalchisee argamtanii turtanii?
walga'ii sana akkam akka turetu waa maxinnoon natti himtanii. Weellisa bal'inaan yeroo biraa itti deebi'uu nan danda'a. Tokkoon tokkoon deemsa kana keessatti maaltu ta'ee eenyu maal godhee kan jedhu yeroo biraa yoo bal'inaan haasofni gaarii ta'a jedhee kanan yaadu. Garuu walumaa gala jalqabarraa kaasee amma dhumaatti walitti baquu paartii kanarratti yaada addaatii kan ani qabu. Jalqabumarraatii kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu immoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yeroo sirriif ta'e yeroo isaa miti waan itti amanuuf jennoodhuma kootiin kana ala of godhee. Walumaa galatti jecha isaa dhaggeeffatteem. Qoyaa fitu. Kadir Ubanna. Tokko mamaa. Mana caalaa maaliif asii godha ubbata? Harkool kaas. Lamma isa akka jedhu yoo jiru fiddan sagalee isaa biltsiginnaa irraan deeggaru shaadaa qaban. Jawaariin duuka deema jedhu. Kadi ela namni ani fide Kamaan jedhu. faallaa dhaban ela lama faallaa barqa kaasi jedha sila. Wanni lammaan jedha sitti dhaggeeffadhu. Waan lammaan jedha sitti yookiin dhaggeeffatte afaan Oromooti. Walitti baquu jechuun kun maa inni paartileen guutuun Amaaraa Tigraay guutuudhaan walitti baquun qabnu dura Oromoo tokko taasisuu qabnaati. Akkas kun yaada. Kun yaada biltsiginnaa hin fudhatu jedhu waliin baquu kana Fudhatanii laallatu jedhe waa'ee biltsiginnaan deemtuun kun. Hin mormaalle. Koree raawwachiiftuu hojii keenyatti meera akka waan kana deeggarellee jedhu. Hin deeggarellee akka Barsitti maa jira bara abdii afaan tokko osoo hin hamisa wanni inni jedhe walitti baquu bitaa deemtan abara amma naan kana gubu keessa. maal waan biraa amma afaan Oromoo biraatti uumtaa dhoon. Aboo deemaa sammuu akkamitti yaadda. Mee kana caalaa waan biraa jecha biraatti as keessa jira. Ana isin dhaggeeffachiisa fi waan biraa soitan. Mee maal uumuu feeta himi dubbadhu. Mee waan inni jedhu dhageenyaa qoy. Nuumini koo dura Kadir Ubanna warri Jawaariin duuka deemtan wata kan deemu shaadaa qabachiisa. Barnumaaf taatan jenne bar haasaa isaa irraa kaanee ila dubbachuu danda'u nama abaa'oo deeggaruu jirudha sitti maa dhaggeeffadhu. Hanga feete waa deeggareete ila yaada deeggarte waan uummata kee fayyadu deeggarte yoo taate rakkinna uummata keetii san itti himuu qabda. Akkas. Yoo sun lubbuu teetiif deeggarte. La. Ganiin deebisaaf sagalee wanta kadii si deebisan fixannee bara. Laal maaliin jechuu barbaadeen? Namni tokko atiis aayidiyaa qabatee deemtu jira anis aayidiyaan qabadhee deemuu jira. Fakkeenyaaf jeneraal mootummaa keessaachi beeti badee dhaabbatee gaafii hawaasaa kaasaa jira. Namni hundi akka tokko ta'uu hin dandeenyu. Obboleessoo har'aan tan uummanni Tigraay osoo achi keessaa ramiin taa'aa jiruutti walgahii Adaanech Abeebeetti wajjin taa'uu turan uummanni Tigraay. Unoo har'a uummata Tigraay wajji mari'anne jaan gaafa lolaasa yoo gad. Hawaasni Tigraay jara kanaan gantuun jenneen gaafasan. Maaliif jarri kun lubbuudhaaf jara kana hojii taa'ee ni beekan gaafasan. Garuu osoo hawaasa keenya ta'e osoo hawaasni tokko of jiraachisuudhaaf yookaan iddoo bakka san turuudhaaf waan san ta'e qabeenya isaanii san tursiisuudhaaf osoo waan san godhe akkas ta'u osoo beekan hawaasni keenya ni arrabsa irratti duula. Namni bakka hunda azaaba keessaa Oromoon nama qabaachuu qaba. Amma nuti waan kana wallaallee miti rakkoo. Kaleessa abdii dhagee abdii kaleessa joor dhagee abdii yeroo takka itti tana qofaa fitar. Kaleessa joor obsi okay.